Hi guys, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii kanaa hundumti keessan bakka isin jirtanitti nagaa keenya isin haa ga'u jecha har'a amma barnoota isin irraa barattu isin bohaarsaa isin bashannansiisu jedhu tokko qabadhee dhufeen jira. Innis maal yoo jettan akka ittiin bilbila namaa xalaftanii dhaggeeffattanidha jechuudha. Kunis mallattoo tokko wanna agarsiisu hin qabu. Isin bilbila namaa irratti lakkoofsa namaa bilbila namaa irratti hiitanii akka ittiin abbichi icciitiin haasa'u dhokattanii dhoksaadhaan dhaggeeffachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Hanga xumura viidiyoo kanaatti daawwadhaa, laayik, sheer, sabskiraayib gochuun. Jalqaba irratti kan isinitti agarsiisu akkamitti lakkoofsa nama tokko akka hiitanidha. Hubachiisa lakkoofsa sana gaafa hiitan lakkoofsa keessaniin bilbila nama sanaa irratti hiitu malee bilbila nama sanaa lakkoofsa keessanii irratti hiitu taanaan isintu hidhameefi malee hiitanii dhaggeeffachuu hin dandeessan jechuudha. Isas hurjii jettanii 61 hurjii erga jettanii booda lakkoofsa nama sanaa galchitanii bilbila nama sanaa irratti jechuudha. Lakkoofsa keessan galchitanii erga jettanii dhuma irratti masilaalii gootu waan fakkeenyaaf lakkoofsuma tokkotti dha'een isinitti agarsiisa. Dhuma irratti itti dawwaltu jechuudha. Kunoo call forwarding hundi isaa successfully ta'eeradhaan jechaa jira. Haaluma kanaan okay jettanii eenyu na hidhe moo jettanii ilaaluudhaaf ammas lakkoofsa kana itti dhooftu jechuudha. Marsaa lammaffaatti lakkoofsa kana itti dhooftu jechuudha. Innis lakkoofsa kamii? Lakkoofsa nama isin hidhee sana beekuudhaaf lakkoofsa kanaan ilaaluu dandeessu. Akka kanaan itti dawwaltanii akka kanaan call forwarding isaa kunoo lakkoofsi namaa na hidhee daqiiqaa sekeendii 20 duraan hidhee ture jechuudha. Isuma nama godhee ka'ee sana jechuudha. Kanas immoo akkamittiin akka ofirraa ittisnu isinitti agarsiisa. Ammas taansuun hordofaa. Masilaalii duwwaa jettanii lama erga jettanii booda amma immoo lakkoofsa kanatti dawwaltu jechuudha. Lakkoofsi kun yoo namni duraan isin hidhee jiraate keessan irratti yookiin yoo abbaa sana hiikuu barbaaddanii lakkoofsa kana irratti galchitu jechuudha. Amma gaafa isin galchitanii kunoo raayis successfully ta'eera jechuudha. Inni hidhame suni erga akkana gootaniin booda eenyutu na dhaggeeffataa jira lakkoofsa sila jedhu immoo 61 erga gootanii kana gootanii itti dawwaltu jechuudha. Isa lakkoofsa sila agarsiisu irratti amma kunoo fayyaansaa hundisaayyuu noo jedhee gadi ba'a jechuudha. Sagaleen sadaatansa faaksiinsa fayyaansaayyuu akkuma jiru noo kan hidhame hin jiru jechuudha. Ashigaa yoo isinitti tole viidiyoo kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuun yoo isinitti tole viidiyoo kana laayik gochuun sheer gochuun immoo uummata biraa akka ga'u taasisuu hin dagatinaa isiniin jedha. Galatooma. Baay baay.